Lama ka urula maju mugasu wasla okay afaan kamiin si barreessa afaan Yesuus moo afaan Oromooti ayyee maddu nama ke barreessi maqaa kee jedhe waa'ee maqaa Yesuus ma waa'ee dhaggeeffadhu ana afaan Waaqayyoo kan tiraan beeka afaan Arabaatiin moo afaan Oromootiin moo afaan Ingiliffaatiin moo afaan Amaariffaatiin moo afaan Somaaliitiin moo afaan Kiswahiliitiin moo afaan kamiin si barreessa filadhu afaan kana keessa maqaa kee barreessi afaan maasaattu maqaa kee barreessi meeti okay nettuun nagaa maqaa kiyya jechuun afaan shan keessa afaan si barreessa afaan maasaa jettu afaan malee haasa'atamatti afaan haasa'attu barreessi si garsiisa yeqooy akkasuma dhaabbadhu phentee kana goona eeggadha okay si argisiisu laal eeyo laal akkanaan laal okay si garsiisa qooy dhaabbadhu akkasuma naa dhaabbadhu laal barreessee si garsayyee laal afaan adda addaatiin barreessee si garsiisa laal kun maal jedha abukaatoo bitatte namatti cina keeraan maal jedha kun ammas afaan Arabaatiin siin barreessa kunoo afaan Ingiliffaatiin akkana barreeffama laal just one akkana jaldeessa agartee kanattiin barreessa agartee amma haleluuyaa jedhi abukaatoo qabda bira namatti barreessa shi ofii keegoo malee makiinaa konkolaataa galchu konkolaataa nama bandee keessa hin temini akka waan konkolaataa dinqii ta'e konkolaataa kiyyaa bar si garsiisu qulfis qo'ee moo ofeen si garsiisa qo'ee laal konkolaataa kan qo'ee ofeen si garsiisa qottu makiinaa nama seete jaldeessa laal makiinaa kiyyaa bar yaa taabbaatu miskiina bajaajii namaatiin deemu Isgiticha. Hallelujah. Okay. No, coba ya. Ustaz Muhammad bisa. Hari udah tulen deh makin habis. Makiinaa kee koo bira layyaabee caccabuu danda'a baay'ee tullumaan keessan koo kanadha. Maan qabdudha makiinaa namaa naan jettaa duba jaldeessa nama harree gutachuu hin dandeenyeeti makiinaa dubbata. Harree zootee makiinaa zootee si wajjin deemushi. Ani waaqayyoon keetu harree yaabbate makiinaa yaabbatee hin beeku. Baga yaabbate gaa si argee gaafa yaabbate. Harree ilmoo fi haadhaa fi ilmoo fiddanii fi yaabbate sanuu harree namaa yaabbate. Waaqayyoon koo waaqa kee of tuulaa mitishi. Waaqa hiyyeessaaf gadi jedhee gad of deebisee waaqa jiraate malee waaqa kee of tuulaa miti waaqni koo. Waan jedhe amma waasiima waan jedhe waaqayyoon kan kee harree namaa yaabbate moo yaabbate. Fuula kee jibbi ari koo fuula kee na dabare. Yaabbate moo yaabban. Sana amma ifiifuun baana akkamitti dubbattaati ifiifuun baatu akka jedhu ha dhukkeen fixxee nyaanni beelti fixxeeti ifiifuyi. Amma fuula kee kana maaltu fixe amma nasiin fuula kee kana maaltu fixe. As bey. Amma fuula kee kana kooticha. Fuulli kiyya sirra bareeda. As bey. Kooticha taphattaban jennamoo fuula namaati nama kana kooticha nama fuula namaa nama kana. Kootu amma manaan uwwifannee amma namnis dhufee kootu gara sagalee waaqayyoo deemna. Maal beekta waa'ee sagalee waaqayyoo of tuulummaa kee malee. Ati waan jedhu viidiyoon ba'u naati waan isin baasu daataan kan kee moo fuula keetitu viidiyoon ba'u. Daataan koon baasu bannaati kaardi guuti. Wayyoo miskiina kanaafin siin jedha baraan sirraan ka'in miskiinummaan ameen. Ganama kana boroo Ameerikaa irraa natti waaqayyoon na dubbatee jira. Nama biiftuu jedhamu sanuu biiftuu maqaa dubartiiti biiftuu ati gartee biiftuun siin bahin. Waaqayyo akka kee miti ishii. Amma natti dubbatee jira waaqayyo daataan sa'aatis hin baasu naan jedhe viidiyooleen hin ba'u naan jedhe makiinaalleen qabu naan jedhe gooftichi ameen. Waaqayyo afuufaa akka kee miti ishii waaqayyo waaqa dhugaadha. Hanqa bara jireenya keetii biyya lafaarra jiraattu konkolaataa waliin argitu harree malee naan jedhe waaqayyo. Waaqayyo xonqaa'ee akka kee miti ishii xonqaa'ii. Waaqayyo natti himee jira gartee nama gartee ani ameen. Ustaad akkam jirta? Dhiisne bakka. Akkasii nagaan boqoddooti bakka. Sirraa fi waaqayyo. Mee ofii kee nagaan boqoddume. Xumuramee jira jedhi harreellee xumuramee jira jedhi raawwatamee jira jedhi mee.
Banaati lammata fuula kanaa viidiyoon bahimeete baasin dabbaru. Raawwatamee jira jedhi miskiina koo. Akka nama ofii Har'a viidiyoo raawwatamee. biyya tokko maasoo ta'e. Kan keenya fannoo irratti raawwatame biroo. Fannoo irratti nu raawwatame keenya fannoo irratti. Kan keetis tiktook irra miskiinummaan ta'e tiktook irratti bara jireenya keetii miskiinummaan jiraata raawwatamee jira tiktookiin mana gartee garee shaadaa keessatti. Singalchu. Waa'een koo singalchu. Amma waaqayyo gooftaan Ameerikaa na dubbate gooftaan Itoophiyaa na dubbatee jira gartee biiftuu sirraan kaatu jedhe miskiinummaan hanqa biree jireenya keetii. Waaqayyo kashalabee akka kee miti ishii waaqayyo. Amma gartee adurreen takkallee na dubbattee jirti. Maa sila ukkoo sin adurree sitti dubbata malee waan sitti dubbatee beekaa? Adurree wajjin haasofta silaa xonqaa miteeti. Adurreen na dubbattee jirti. Sila ukkoo adurreedhaam hiriyaan kee hiriyaa adurreedhaa mati. Adurreen tun na dubbattee jirti adurreen tun na dubbattee jirti miskiinummaan sirraan kaatu jette makiinaa namaa jala seenis hin jette itti gaagaami. Harrayyuu boriyyuu adurree dhageessaati hiriyaa adurreeti ati. Ameen ameen amma gartee hafuura adurreetiin natti hime dhumatte siif. Dhageessettaam ati hiriyaa adurreedha silayyuu adurree wajjin haasoftaati adurree wajjin bultaa. Adurree sitti haasaa sila usiin hin jedhema. Akkas harree balaamillee argattooti adurreen ammas kun dhufte ammas adurree jira adurree. Dhaqiiti koshiina arabaa jala naanneeti qulfii hirkaa fuudhii maka konkolaataa seeniiti. Adurree tanaatu sirra waan ni qaba laal akka sirra bareeddu laal mee adurreen tun miskiinaa miti isin nama waliin galti. Hiriyaa kee reefu argatte ise adurree. Ameen jedhi adurree ameen jedhi biiftuu kanaan ameen jedhi ameen ameen ameen. Abbummaa gaafa biiftuun callis. Adurreen tun ayee biiftuu gurbaa kana qoy. Fixe. Akkasii maayiroo maal jette? Hiriyaa kee biranii silayyuu ati arrabaaf seente malee barsiisuuf seente maa hojii koo arabboo wajjin haasa'an jira maa hojii seente silumayyuu ati. Ati waa'ee adurree malee waa'ee macaafa haasomaatti beektu. Arrabsoodha. Ati wangeelli kee nama si arrabse ABC jedha wangeelatti hin amantooti ani hafuura waan ni dhaafsiisa keessa jira bar bofa. Kan kee immoo quraanni arrabseedha. Maal? Kiyyamoo nama dhukkee sirraa kaase dhukkee irraa kaase naan jedha kiyya. Akkasi kaa kunoo amalli keessan kanadhaam of tuulummaa keessan fudhattanii arraba kee. Ati amala eenyutiin deemtee bifa namaatii fi nama arrabsuu fi fokkotaa fi namaan jechuu Yesuustu si barsiiseemi? Yesuus arraba nama barsiisu Yesuus garraamiidha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikum salaam. Jirtu Xalaha. Jirra wallahi yoo fokkinate akka seenaatti nama Paawuloos irra fokkotu jira. Ayyo sandis ga hin dubbatin amee waan sani. Nama gabaabaa nama gabaabinaanillee gabaabaa nama fokkotaa dubartiin hunditti heerumuu diddee fuudha dhabee Njoo akkamitti ati nama si dura taa'u jiru nama ijaan gartu kanaan nama viidiyoon ijaan gartu kanaan waa jetta biiftu. Paawuloosii wajjin turtee obbooti immoo Paawuloosii si wajjin si ture. Seenaa isaan beektu ati. Waa'ee seenaa Paawuloos maal beektaa ati oduu waa'ee adurree malee waa'ee malee. Seenaa isaanii beektamoo hin beektu. Waa'ee seenaa Paawuloos maatti beektaa haasoftammatti. Ati seenaa isaanii beektamoo hin beektu. Singalchi waa'een koo. Inna waan seenaa waan itti hidhattee deemtuutu hin beektu nama sirra guddaatiin nama viidiyoo si dura taa'u jiru nama sirra guddaa nama waan ati viidiyoo ta'e ashaangulliitiin adurreen iyyuu baasiste viidiyoo nama akkasidhaan nama jennaanuun. Dhageeffadhu mee. Maana si dhaggeeffadha yooti waan sirrii haasofte si dhaggeeffadha miti. Dhageeffadhu kan nama guddaa nama hiriyaateeti miti innini. Hiriyaa komite nama maafarra babadde sadarkaa barsiisuutu wahiin si barsiisaadhaatu warra dukkana keessatti if wallaalee dukkana keessatti hafee hallayyaan dirreetti fakkaattee gaarri hundi raareetti fakkaate kanaan barsiisaadhaatu as sidee asiisii hojii dubbise malee. Dukkana keessa kan jiru dukkana keessa kan jiru si'i. Dhageeffadhu gurba sadarkaa dukkana keessa kan jiru si'i siin jedhe. Okay sadarkaa dukkana keessa kan jiru sidhaan siin jedhe. Eeshi akkamittiin dukkana keessa jira? Akkamittiin dukkana keessa jira?
Akkamitti dukkana keessa jiran akkamitti dukkana keessa jirtan aan jettati. namni waaqni sadii jiru namni tokkorra sadii jiru namni ilma namaa akka isaa kan nyaatee dhuguu waaqa jiru namni dhiira akka isaa kan dhalatee akka inni kittaannatee waaqa jiru ka bineensaa waaqa jiru ka loonii waaqa jiru ka dubartii waaqa jiru ka dhiiraa waaqa jiru hundinuu dukkana keessa jira namni ifa keessa jiru nama uumaa isaa tokkicha beekee uumaan kiyya tokkichi hin dhalu hin dhalatu hin nyaatu hin dhugu hin rafu hin muugu jee amaneetu ifa keessa jira malee namni dhiira akka isaa nama dhiiraa akka isaa qaama saalaa qabu akka isaa kittaannatee waaqa jiru dukkanallee dukkana hamaa keessa jira sii galee saniifin dukkana keessa jirta siin jee ati amma dukkana keessaa ba'uuf maal godhuu qabda waaqa tokkichatti amantaa Yesuusiin ilma namaatii ergamaa waaqayyooti jettee amantee waaqayyoon tokkicha san hin nyaatu hin dhugu hin rafu hin muugu jettee amantee ifatti baata malee nama akka keetii kayoo qaama silaa seenaa isaa dhaguu baattee qaamaan si bira jiraate waaqa jettee amanuun si dhibu waaqa jechuun hini dukkana kam jennaan dukkana aduun namarraa dhaamtee ibsaan namarraa dhaamu osoo hin taane dukkana qalbii dukkana beekumsaa sii galee san keessaa bahuun amma sii galee amma anaa fi ati faatu wajjin haaswa meeti waaqa meeqa qabda Waaqa meeqa qabdati? ati waaqa meeqa qabdaa siin jee Ati meeqa qabdaan siin jedhan iyyuu. gaafiin hin deebi'u dura naa deebisa Waaqan qabu koo beektaa mati. waaqa Waaqa meeqa akka qabus beektaa. meeqa qabda Kun koo gaaffii keessan yeroo hundumaadha. meeqa qabdati naa hima Anamma abbutaan haa wajjin haasa'an ture jalqaba. waaqa meeqa qabda naa hima waaqa meeqa qabda Dhaggeeffadhu amma dhufte yoo ta'e ofii kee malee. waaqa meeqa qabda siin jee Dhagahi kaa si ibsuuf hin jechaa jiraam. eeshi waa hanganaan kabajee maaliin dhagaa hanganaan kabajee tuma dubbadhu Eessaa baatee ati mooy? ana somaa hin bee nama sadarkaa ta'een ta'in nama sirra guddaa beekumsaan tahee wooma umriidhaan tahee wooma hundaanuu nama sirratti hin dhiyaanne dachaa dhibba takka walitti deebitaniin gaafa afaan itti dheeratu xiqqishoo if qaqqabuu qabda sii galee if qaqqabuu qabda anaa feete amma adda takka naa wajjin haasa'uu dandeessa akka barbaaddetti garuu nama sii ol jiru wooma hundaanuu namatti dhiyaachuu hin dandeenye walaa beekumsaan ta'e umriidhaan ta'e duniyaan ta'e akhiraan ta'e waa'uma hundaanuu itti dhiyaachuu hin dandeenye gaafa akkasitti arraba irratti ol guddattu nama magaalaa dhaqee osoo caammaa quxurii 10 uffatu quxurii 50 bitatee magaalaa galuuti sii galee naa waliin haaso'i waaqa meeqa qabda Ooftuudhummaa kee keessaa yoo baate si wajjin haasa'a. Ati namadhaam namni kun namadhaam. anan baanu anaa fedhi daaddaa takka anan baanu Dhaggeeffadhu namni kamiyyuu namadhaan. Namni kamiyyuu namadhaan ooftuudhummaa kee keessaa yoo baate haasa'a. Abbu Xaalaa wajjin haasa'an. Xalahaatu sitti haasa'u jira naa wajjin haaso'i Abbu Xaalaa wajjin haasa'an siin jedhe haasa'an beektoti. anaa wajjin dubbadhu Ooftuudhummaa kee irraa jeeski kaa dura. ana siin hin jenne jarraatu sirra guddoodha siin jee malee ana siin hin jenne warri laa si gubbaa nu gubbaa jiru lameen suni sii galeemi warri nu gubbaa jiru lameen suni sadarkaa teetii waliin haa wajjin haaso'i Dhaggeeffadhu namni qabeenyaa qabaatee fi bifa furdateef nama guddaa jechuun danda'u. Nama guddaa nama sammuu guddaadha. Dhaggeeffadhu gurba beekumsaanis qabeenyaanis duniyaanis akhiraanis umriidhaanillee sirra gurgudda jarri anaa fi ati wajji haasa'u anaa wajjin dubbadhu siin jechuu jiran Si wajjin dubbachuu nan danda'a garuu jechuudha waa tokko si hubachiisu namni Bakka anaa bifaan wajjin furdatee dhaggeeffadhu namni bifaan furdatee naa fi waliin konkolaataa waan itti amanturraa naa wajjin haaso'i namni nama jireenya isaadhaan madaalama sammuu isaan madaalama namni. CV isaan kamtu sammuu qaba Tiifi isaanii namni sammuu qabu konkolaataan qaba adurreen qaba birriin qaba dee of tuulummaadhaan fi miidiyaatti bahee ibsata.
namni sammuun qabu namni sammuun qabne siifi nama dhageeffadhu. Namni sammuun qabne nama uumaa isaa hin beekne nama akka isaatiin waaqa jiru siimee jira. Namni sammuun qabne nama waan itti amanuu fi waan amanuuf hin beekne. Namni sammuun qabne nama waan jiraatuu fi eenyuuf akka jiraatuu fi maaliif akka jiraatu hin beekne. Namni sammuun qabne nama itti gala isaa hin beekne, waan itti deemu hin beekne, waan uumameef hin beekne. Namni waan uumameef beeku. Maaliif hin uumame eenyuun na uume namni beeku. Xiqqaan fadhee guddaa fadhe irra sammuu qabu. Garuu uumaa kee wallaalta taanaan piroofeesaraa miti injiinara feete yoo taate sammuu qabu. Wallaala. Dhaga'u jirtaa? Dhagaan jira obbo. Osoo qabeenyaan biliyeenara taate addunyaarraa barumsa idileetiin maastarsii miti PhD qabaatte uumaa kee beektu taanaan wallaalaan si caalee hin jiru. Na guddisa me. Dhageesse? Ammaati mee suuraa koo fuutee tiiktookii irra Ati mee hin kaa'uu jehin wallaalaan si caalee hin jiruu siin jechuu jiran. singalchuu waa'een koo wallaalee beekee waa'een koo Anaa wajjin haasoo jarra dhiise anaa wajjin haasoo. maal godhattee suuraa koo baastee matti tiiktookii irra Muka mabraati namni akkana jiru akkamitti kun ustaaza viidiyoo si dura taa'u jiru kana waa. Itoophiyaa keessa beeltii dura qofa yoo dura buute nama kana addu'a. Nama dabbaraa minaamineeshin jettaa yaa fokkota akka gabbara bashoo. Laa rifeensa kiyyaa. Jamaa mee akki Jirtanii? gootan assalaamu alaikum warahmatullah. Dhiisa Wayi warra sammuun duuba amma maal gochi suuraa koo gadi yaasta suuraa koo baastee anoo ofirra jira suuraa kun natti mul'istee maal si godha. Eeshi dhiise ati ammaan tana bakka asan dhiise amma arrabsite dhiiftee mi amma na wajjin haasoo bakka uumaan kee eenyutti amantati. Maaf suuraa koo atte suuraa koo iskiriinii keerra maaf keessatte. Aboo dhiise ka amma bira kuti ishii bira kuti amma eenyutti amantati. Akkamittiin sammuu duwwaa naan jettaati waa'ee koo maal beektaati nama bifaan murtee taate nama. Eenyutti amantana wajjin haasoo amma. Bifaan nama namummaa bifaan murteessaa irratti himate dura kana. Amma bifaan si murteessaan jiru waan takkaan si murteessaan jiru kaniinan si murteesseeni kaniinan wallaala je'ee fi namni dhageeffadhume yoo sirri na dhageeffatte an bifateetiinis siin hin jenne bifatee sin agarre kun amma suuraa fidanii si arge ani kaniin siin jehe namni piroofeesara feete ta'i PhD qabaadhu idileedhaan qabeenyaan ammoo biliyeenara ta'i uumaa kee hin beektu taanaan maaliif akka uumamte hin beektu taanaan itti gala kee hin beektu taanaan wallaalaan nama san caale hin jiruu siin je atis nama san keessaa wallaalaan si caale hin jiruu siin je sii galee ankara kanaanin si madaale malee bifateetii miti waan keetii miti waan takka garuu bifaan bareedaa addunyaa tanaa ta'i nama addunyaa tanarraa bareedinaan sadarkaa takkaffaa qabu ta'i uumaa kee hin beektu taanaan wallaalaan si caale hin jiru bifa bareeduun beekaas hin godhu qabeenya qabaachuun beekaas hin godhu wanta qabaachuun PhD wanti barnoota idileetiin PhD qabaachuun beekaas hin godhu beekaa ta'uudhaaf beekumsi jalqabaa uumaa kee beekuudha. Perfect na fudhadha isa kana inni kun sirriidha dogoggora siin jechaa hin jiru isa kana. Anis kanumaan siin jee. Garuu immoo waaqatti amanu beekee waaqa na uume beekeen jiraachaa jira malee callumadeen jiraachaa jira miti. Mee waaqni si uume sana eenyu jettee jiraachaa jirta ishee? Waaqa isuma si uume na uume naan. Isuma ana uumetu si uume inni kun sirriidha isuma